Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Baay'ee kan nama gaddisiisu, onnee nama cabsuu fi dhugaadhaan nama dhukkubsu. Obboleessi keenya artist Taajuu Shurrubbeedha. Haadha manaasaa Hilwaa kan jedhamtu guyyaa har'aa ajjeesuudhaan harka kennachuun isaa dhagahamee jira. Yaa jara keenya hedduu onnee nama cabsaa, onnee nama madeessa. Jaalala guddaa, jaalala bareedaa waliif qabaachuu turuu isaanii fuula miidiyaa hawaasaas ta'ee isaanirraa namoota dhageenya tokkorraa baay'ee argaa jirra. Garuu wanti ta'ame wanta duyda namatti galuudha. Ammatti Taajuu Shurrubbee obboleettii keenya lubbuu isaa ajjeesuu amaneera. Sababni inni amaneef ofii isaatii harka kennachuu isaatii fi akkasumas ammootu mootummaan biyyattii inni ajjeesuu ifatti ifoomsee jira. Ammatti jarana waa tokkoo fi waa tokko qofa kan nu gochuu danda'uu qabnu. Yeroo ammaa kanatti wanti kun erga dhugaa ta'e tarkaanfiin inni fudhate sun sababni maali kan jedhu namni beekus wanti ifa ta'es hin jiru. Kanaaf murteedhaaf jarjaruun nu barbaachisu. Gaddi kun gadda cimaa ta'uusaa barree jira. Miti obboleettii keenya kan duuteef isaaf kun waan baay'ee gadda guddaadha jechuudha. Biyya faranjiitti miti biyya keenya keessatti har'a nama nagaa tokko ajjeeftee akka bakka taatu hundi keenyaan beekna. Kanaaf namoonni hordoftoota murteedhaaf jarjaruun nu barbaachisu. Obboleettii keenyaaf rahmata kadhachaa maaltu akka ta'ame bifa tasgabbii ta'een hordofuun barbaachisaadha. Obboleettii keenya hedduu onnee nu cabsitee dhiheenyatti wal fuudhanii dhiheenyatti biyya irraa deemte fi sababni isaan jidduutti uumame rakkoon xiqqoon akka jirtu dubbatamaa jira. Rakkoon sun garuu hanga qulqullaa'utti waan nutti fakkaate fi miira qofaan deemne waan hunda balleessuu hin qabnu obboleewwan keenya. Rabbiin hundayyuu haa laaffisu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmata guddaa galadhaa fi isiniin jedha ulfaadhaa galatooma. Oduu baay'ee nama gaddisiisu galgala kana dhageenye artist Taajuu Shurrubbee haadha manaa tokko ji'oota muraasa dura Hilwaa Queen jedhamtu gara biyya Itoophiyaa irraa gara biyya Jarmanii fudhachuun isaa ni beekama. Namoonni baay'een keenya argaa turre. Innis karaa sooshaal miidiyaa maxxansaa ture. Garuu guyyaa har'aa suuraa barreeffama garaagaraa maxxansaa ture. Akka namni biraa haadha warraa isaa jala sossobataa jiru maxxansaa ture. Haa ta'u malee galuu gargara kana akka lubbuun ishee addunyaa kanarra du'an darbee fi akka inni ajjeese dubbatamaa jira. Miidiyaaleen biyyattiillee kana afarsaa jiru. Poolisii biyyattiitiin Taajuu Shurrubbee yeroo ammaa kana to'atamee jira. Rabbii obboleettii keenya kanaaf rahmataa godhu baay'ee nama gaddisiisa. Edaa namoonni jireenya keenya keessa hamma dhumaattiin waliin turan jennee amanuun dogoggora. Dhugumatti addunyaa kanarra yeroo jiraannutti wanti hundi yeroofi. Akkuma yeroo addunyaa kanatti dabalabnu kophaa dhufne jireenya keenya kophaa xumurra. Har'a eenyullee nu jaalatee nutti siquu danda'a. Dhugaan jiru garuu hundinuu yeroofi. Jireenya keef qaamni itti gaafatamu hin jiru. Kaayyoo kee galmaan geessus galmaan gahuu baattus itti gaafatamummaa haa fudhatu suma. Ammatti wanti hubadhee yoo jiraate addunyaa kanarratti injifataa ta'uuf jabina nama biraas hin barbaachisu. Yeroo hunda itti beeynaan atumtii ofii keetiif gahaadha.